Hello, akkam jirtu naguma? Nagaa galata Rabbii akkam isin? Aqaafan Fayyeeraan jedhama. Arraata biyyoolessa Oromiyaa irraan isiniif bilbiluutti jira. Mee isin jiraataa godina kamiiti? Ani jiraataa godina Arsii Lixaa Aanaa Dabbaa Ganda. Hayyee jiraataa godina Arsii Lixaa Aanaa Dabbaarraa rakkoo nageenyaaf maqaa isaanii kan hin ibsanne karaa arraata biyyoolessa Oromiyaa argamanii rakkoo uummanni Oromoo yeroo ammaa keessa jiru nu ibsuuf qophiirra jiru. Mee rakkoo nageenyaatu gara sanatti hammaatee jira. Sirni Impaayera Itoophiyaadha. Uummata nagaa irratti gocha duguggaa sanyii dabalatee roorroo adda addaa uummata irratti geggeessaa jira kan jedhu miidiyaalee hawaasaaf akkasuma karaalee adda addaa dhaga'utti jirra. Waan kana quba qabdu isin rakkoon nageenyaa kan duraarraa waan adda isa godhu maaltu jira? Egaa rakkoon nageenyaa naannoo keenyarraa erga dadhabame bubbuleera. Kan ammaa kan dhiyeenya kana ammoo baay'ee addaa hidhaan ajjeechaan waan jiru baay'ee rakkisaadha. Waan rakkisaatu jira. Hayyee rakkoo nageenyaa yeroo ammaa aanaa sana irratti mudatee jiru wal qabatee miidiyaalee hawaasaarra kan deemaa jirutu jira. Namoota ajjeefamaa jiran kanneen akka hawaasa duratti maatii duratti faa qawweedhaan nama ajjeesuufaatu jira. Waan kanarraa waan quba qabdan qabdu isin? Egaa wanti kun waanuma dhugaa mul'ataa jiru, waanuma namuu argaa jiru. Eenyuma kana dargaggoo maqaan isaa Yaasin Saanoo Haaji Muhammad jedhamu hawaasa duratti fuudhanii ajjeesanii laasuu tokko malee rasaasaan dhaanii ajjeesanii maatii duratti waan baay'ee nama yaachisudha haalli nageenya naannoo keenya. Hayyee maatii duratti akka ajjeesanii maa jirtu? Waan kanatti dhiyeenyaan quba qabdu isin? Gandi isaa ho'eessa haalli mucaa kanaa hoo maal balleesse dargaggoon kun? Mee gaffageenyaan dhaggeeffattootaaf daawwattoota arraata biyyoolessa Oromiyaaf nu ibsuu dandeessu isin? Badiin isaa waan kana balleesse wanti jedhamu tokkollee hin jiru balleesse jennee nuti illee agarree beeknuu hin qabnu. Kana fidanii hawaasuma keessatti ajjeesan qofa agarra. Haalli ittiin ajjeefame maal fakkaata? Maatii fuulduratti rasaasatti dhukaasanii ajjeesanii? Haalli ittiin itti ajjeefame waan baay'ee dubbachuu fi kana jedhanii dubbachuun namatti ulfaata. Hawaasuma afotti ajjeesanii maatima lafa maatiin isaallee jiranitti ajjeesanii rasaasumaan dhaanii ajjeesan. Bakki jireenya isaati eessa? Bakki jireenya isaa dhalla fi dhaloonni isaa Garaaddilloo, ganda Garaaddilloo jedhama. Egaa ammallee kan dhaga'utti jirru erga ajjeesanii abbaaf haadha fuulduratti erga ajjeesaniin booda maslaalee hawaasni ittiin midhaan tuullatuun harkisanii gara magaalaa birootti akka geessan dhageenye. Waan kanarraa isin waan quba qabdanoo? Dhugaadha. Eegaatanii booda maslaalee yaarreetti fe'anii isa tarreessanitti hidhanii lafarra harkisanii waan addaa agarreen dhageenye. Lafarra harkisanii magaalaa gara Birbisaatti geessanii achirraa gara lafa dhaloota isaatti kiiloomeetira lafa baay'ee fagoo kiiloomeetira dheeraa deemsisanii ganda dhaloota isaa Garaaddillootti geessanii achittis akka odeeffannetti gaafaan adeemneen agarree haala suukaneessaadhaan reeffa isaallee akkan awwaalamne godhanii jedhu. Hayyee rakkoo baay'ee ulfaataa dhiittaa mirgoota namoomaatu naannoo sanatti raawwataa jira gaa egaan baay'ee nama gaddisiisa. Kan ajjeesan irrayyuu lafarra gototanii kan isaan ittiin harkisan harreedhaa gara magaalaa birootti akka geessan dubbachuu jirtu. Miirri hawaasaa maal fakkaata gaa? Waan kana yeroo argu nama du'e yeroo lafarra harkisan hawaasni naannoo sanarra jiru miirri isaa maal fakkaata? Haala akkamiin immoo awwaalamee gabaabinumaan namni kun illee balleessaadha jedhanii kan isaan ittiin ajjeesanoo yoo jiraate mee waan kana ol duukaa nuuf deebisa. Hawaasni waan kana jedhu namni keessa jira. Lafarra harkisuu duwwaa miti. Lafarra harkanii fuudhanii aditti eega geessanii ganda inni itti dhalate keessatti uummatuma inni keessatti dhalatee guddate keessatti hawaasa san dirqisiisanii humni waraanaa akka reessi isaallee gubatu reessi isaa akkan awwaalamne godhanii ammoo kan isaan gubsiisanis uummatuma inni keessatti dhalatee keessaa guddate akka uummanni kunillee borullee deebi'ee wal mufatu wal komatu waan godhanidha. Waan dubbatuyyuu wallaalee hawaasni callisee afaanuma isaa qabatee dhaabbateetu malaalaa jira gara itti goruu dhabe. Balleessaadha kan jedhanoo maal balleessi dargaggoon kun? Waan jedhamu qabu? Balleessaadha jedhanii waan itti murteessanii waa murtiidha waan du'ee miti callisanii morma hidhatee deemutu ajjeesee waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa miseensa waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa maadheessaati waraana bilisummaa Oromoo shanee jedhaniituma ajjeesan gaa amma wanni ittiin nama ajjeesanii fi ittiin nama hidhan maqama kana. Hayyee sababan barbaachisne yookaan waan sababan guunneen namuu bakka argametti ajjeefamaa jiraachuun ni beekama. Egaa Impaayera Itoophiyaa keessatti duutii ilmaan namaa akka malee daran dabalaa jiraachuun isaallee beekamaadha. Mee isin akka dhuunfaa keessanitti rakkoo uummata Oromoo irra gahaa jiru
jiru kanaaf egaa maaltu falataa biyyatti namni du'ee wabii dhabee jiru kana keessatti maaltu falataa attanii yaaddu isin uummata Oromoo fala maal keessu dhaamsa waliigalaa xumura irratti isiniif kenna uummata Oromoofis ta'e gama hundaan waan jettan qabdu isin. Egaa kana falli isaa mootummatti jechuudhaaf waan kana ka gochaa jiru mootummaa qindeessee hojjetaa jira. Falli isaa uummanni Oromoo bakka jirutti taa'ee ofitti eeguu osoo hin taane silaa namuu du'aa jira mana teettee bakki duuti waan tokko ta'ee hirmachuudha waan danda'e ofirraa dhorkuudha qabaa jechuudha waan danda'e kamiinuu silaa duutituma waan taateef waa biraa waan eegu tokko iyyuu hin qabu mootummaan kan dhufee manattis ajjisee reeffa keellee kan awwaalamne gubu kana nama gubu kana waan jijjiirama biraa isarraa eeggannu tokko iyyuu hin qabnu namuu kana beekee falmachuudhuma qabaa falmachuu danda'uu qabaa jechuudha waan danda'e. Hayyee godina Arsii Lixaa aanaa Dabbaa Gandashaayii Jibboorraa argamuudhaan jiraataan maqaan isaanii rakkoo nageenyaaf akka hin dhaamne barbaadan tokko karaa irraata biyyoolessa Oromiyaa argamanii yaada isaanii kan nuuf qoodanii egaa guddoo galatoomaa isiniin jenna fayyaa ta'a. Hayyee galatoomaa isiniif fayyaa ta'a. Hayyee.